Midila addunyaa Ameerikaa USAID tololtoota jajjaboo hawaasa irratti hundaan waliin ta'uun nyaata namoota baay'ee rakkatan birgaa'uuf yaalaa jirraa jetti. Gaafiif deebii BBC waliin taasifteen Samantha Power namoota miliyoona lakkaa'aman kan waraana Suudaan keessatti miidhaman gargaarsan birgaa'uun rakkisaa akka ta'e himte. Samanthaan gara Keenyaaf Tanzaniyaa imal guyyoota lama taasiftee deeggarsi misooma Afrikaa fi Eeshiyaa doola miliyoona 260 ta'uu beeksisuuf jirti. Maallaqni kun akkamitti akka fayyadamuu ibsiti. This assistance will go to things like building a fertilizer hub in Tanzania. Gargaarsi kun Tanzaaniyaa keessatti wantoota akka wiirtuu xaa'oo ijaaruu, sanyii gogiinsa dandamatan bituu, jallisii bishaan yaa'aa fi qonnaan bultootaaf leenjii kennuuf kan oolu ta'a. Gama qonna teeknooloojii haala qilleensaatiin wal qabatu waan baay'eetu jira. Kanaafuu qabeenya kana fayyadamnee hiriyoota keenya Afrikaa keessa jiran waliin tumsanii goonaa jennee yaadna. Haalli amma Daarfur keessa jiru kan ture caalaa baay'ee hammaateera. Kanaaf wanti nuti akka USAIDtti hojjechaa jirru moodeelii gargaarsaa fi balaa tasaa duraan kan UN fi qooda fudhattoota idil-addunyaa gurguddoo biroo keessa darbaa ture gara namoota hawaasa keessa jiran fayyadamuutti ce'uuf yaalaa jirra. Namoonni kunneen namoota saffisoo ta'an, jajjaboo fi obsaan kan hojjetan. Isaan kan hawaasa irratti hundaa'anii fi tola ooltota ta'anii maanguddoota mana isaanii keessaa bahuu hin dandeenye nyaata qabatanii bira ga'u. Konkolaachiftoota ambulaansii boba'aa fidanii akka isaan deeman namoota lola kana keessatti miidhaman bira gahu. Kanaaf neetworkiin jiru garuu ogummaa Suudaan guutummaatti fayyadamuu danda'uu keessatti hojii guddaa hojjechuu akka qabnu beekamaadha. I think Sudanese ingenuity. GW USAID han dhiyeessii namooma qorataa jiru gargaarsa nyaata Tigraayiif godhuu hundaan addaan kute ture. Garuu himannaan sun agam hama ture. Samantaan akkanaan himte. To make a decision to pause food assistance is wrenching. Gargaarsa nyaataa dhaabuu fi murtoo gochuun nama dhibbisa. Garuu qorannoo lafarratti taasifameen wanti barame nyaanni sun namoota rakkatan sana bira gahaa akka hin jirre ofitti amanamummaa qabaachuu hin dandeenyedha. Garuu wanti ani jechuu danda'u gargaarsa deebisnee jalqabuudhaaf dhuguma fedhii guddaa qabna. Suni ammoo haaromsa baay'ee guddaa kan barbaadu. Boombiin kosii keessa kaa'amee dhoowuun ijoollee 3 galaafate. Ijoolleen hojii qoraaliyoo yookiin meeshaa ala sassaabuu irratti hirmaachuun hojjechaa turan bakka naannaanii meeshaa walitti qabaniitti kosii yookiin balfa keessa boombiin dhoowuun 3 du'an 2 immoo miidhaan saalphan yookiin cimaan erga'u waajjira poolisii magaalichaatti qorataa yakka kutaa magaalaa Ruufaa Inspektar Jamaal Jeelaan Firaa'ol Balaayitiin. Haalli yeroo ammaa kana akka Oromiyaattu diinni dhokatee magaalota adda addaa keessa ni deema. Kanarraa ka'ee magaalli keenya hojii nageenyaa irratti cimanii sakatta'umsi bal'aan waan geggeeffamaa jiruuf sakatta'umsa sani meeshaan kun warri meeshaa kana mana kaa'ateeru manatti akka hin argamnee fi qoshaashaa iddoo balfi itti jiffamutti fidanii halkan waan gataniif naannoon sun naannoo balfi itti jigu waan ta'eef ijoolleen amma ba'anii ijoolleen daa'imman hin beekne warri qoraaliyoo kunoo sibiila mandara keessa deemanii guuran kun jiru isaantu akka tasaa qoshaashaa san keessa oduu deemanuu waan kana arganii isaan wannichi isaa miidhaa fiduu isaa bombii ta'uu isaa addaan hin baafannee fuudhanii wal bira ta'anii dhakaadhaan tumaniiti irratti kan dho'e. Yeroosicha namoonni 5 akka du'an dhageen ture sirrumaa lakkoofsi kun. Nama 3 amma ijoollee abbaa tokkooti handuuta ijoollee 3 namni 2 madaadha waan akkasiiti odeeffannoon jiru ijoolleen 3 bakkumatti du'anii amma ammoo iddoon sun akka mana marii nageenyaatti ilaallee iddoon sun eeggamee akka itti haxiramuuf wanni kallattiin taa'ee jira. Iddoon sun amma daa'imman iddoo sanitti akka hin deemnee fi bakka balfi itti gatamu kana hawaasaaf hubannoo kennaa jira. Daa'imman qoshaa itti waa gatamu kana deemanii akka wangurra eegumsi akka godhamu wanni kallattiin taa'ee jira kana. Kun egaa inni argame boombiidha mitiiree eenyudha sila diina naan jettaniittu eenyudha kan meeshaalee kana qabachuu danda'u harka namootaas akkamiinidha kan inni galee ammoo deebi'ee alatti argamu gatamee argamu kan inni danda'e. Amma harka namaatti hin argamne eenyu akka achitti gate hin beekamu waan qoshaashaa waliin haramee achitti gatamaa namni utuu argame maali abbaan hin beekama waan ta'eef amma namni sakatta'umsa salpheessuuf baasee gate jennee yaanna malee nama harkattis hin argamne mana namaattis hin qabamne
meedaadha bakka balfi qoshashaa wanna adda addaa itti jigutti kan argamu. Yeroo baay'ee wanti akka boombii kun wanti dhoo akkasii kun iddoo waraanni yookiin immoo walitti dhukaasuun fa'aa iddoo jirutti kan argamu kun magaala keessatti eessa dhufee argamee eenyu fa'aadhaan isin diina jettanii immoo waamtan kan achitti gatamuu danda'eef. Meeshaan adda addaan qabamame kanan dura mana namaattis meeshaan waraanaa kun namni dhuunfaattis bitatee namni waan adda addaatiin karaa adda addaatiin galchuu danda'a. Isa shakkiin keenya kan sakattoomsi geggeeffameef tokko meeshaa waraanaati, siilii diinaati, waan adda addaa sanis waan ta'eef ammatti ka'umsi isaa eessa iddoo waraanaati miti, iddoo kaambii yookaan waraanni turee mitis iddoo balfi itti gatamuudha. Amma fakkeenya yoo fudhanne amma gaariin harree kan qoshashaa mana madaabaraadhaan baasaa jirtu sun jira miti. Isas ta'uu danda'a jennee shakkina akka shakkiitti. Kana dura wanta akkasii mudatee beekaa? Mudanne achitti dho'ee nama miine garuu sakattoomsaan namni argee achi bombiin ka'ee jira. Kanaan ala miidhaa nama irratti hin geessine. Kan akkasii sakatta'insa taasistaniin boombii fa'aa meeshaalee waraanaa adda addaa kan argitanii kan qabdan jira bara kana keessa. Bara kanaan jiru meeshaa waraanaa mana namaatti qabamu jira. Maal kan amma fakkeenyaaf waan waraana harkatti argamu meedaa manaaxir kan jira miti maaskilaakoppii dirree waraanaatti waraanni argamtu mana namaattis bakki itti qabamu jira. Militariin adda addaa bakki itti qabamu jira. Rasaasni adda addaa bakki itti qabamu jira sakattoomsaan. Biyyoota jedhamdumnaan keessatti dabalaa dhufu keessaa tokko shamarree Mitaamir Balaxaa dargaggoota barnoota sadarkaa olaanoo xumuranii muummee barnoota barataniin hojii argachuuf hin carroomne keessaa tokko bara 2011 yuunivarsiitii Baahirdaar irraa teekstaayil injineeriin kan eebbifamte shamarreen tun har'a kophee qulqulleessuun jireenya isii geggeeffachaa jirti. Seenaa kana isumirraa dhageenyu. Uffata yeroo yuunivarsiitii baradhu bitadheen uffadhee hojjechaa jira. Maatii gargaaruu dhiisii of danda'uun iyyuu ulfaateera. Maqaan koo Mintaamir Ballaxaa jedhama. Kophee qulqulleesseen jiraadha. Magaalaa Finfinnee naannoo Boolettan hojjedha. Dhaladhee kanan guddadhe naannoo Amaaraa magaalaa Daangilaattidha. Achumattiin baradhees. Haatiif abbaan koo harka qalleeyyii turan. Amma lamaan isaaniiyyuu lubbuudhaan hin jiran. Obbolaa durbaa fi dhiiraa garuu qaba. Yuunivarsiitii kan hin gale bara 2007ttidha. Bara 2011 teekstaayil injineeringiidhaan eebbifamee bahe. Ergan eebbifamee hojii barbaadaan ture. Dafee argachuu waan hin dandeenyeef gara hawaasaan deeme. Achitti warshaa huccuu oomishuun gale. Miindaan koo birrii 2500 ture. Hojiin koo qulqullina eegsisuu yoo ta'u uffata akka tiishartii fa'aa oomisha. Achi keessaa gara waggaa 2 hojjedhe. Garuu yeroo waraana kaaba Itoophiyaa sana Itoophiyaan gabaa Ameerikaa Agawaa irraa waan dhorkamteef hojjettoota hir'isan. Anis erga achii bahee gara magaalaa Finfinneen dhufe. Dhaabbattoota adda addaa kan miindaallee naaf hin kaffalle galee rakkadheera. Rakkina hedduun dabarse. Mana namaatti deebi'ee nyaata bilcheessuu fa'aa hojjechaan ture. Hojiis barbaadee nan dhabe. Dhumarratti liistiroo yookiin kophee qulqulleessuun jalqabe. Amma gara kiiloo 4tti gortee dargaggoota hedduu argita. Hojii barbaadaa jiru. Digirii qabda garuu homaa tokkos hin fayyadu. Nama qaanessa. Osoo mana hojii isaa argadheeyyuu miindaan isaa mana kiraayeyyuu naaf hin kaffalu. Jireenya koo hin jijjiiru. Maatii gargaaruu dhiisiitii uffata ittiin jijjiirrachuu hin danda'u. Tarii hojii liistiroo hojjedhee uffata bitachuu danda'a. Miindaadhaan garuu hin dandeenye. Ganama sa'aa 11tti manaan baha. Bakka hojii kana sa'aa 12:00 gala. Ganama sa'aa 12:00 hanga galgala sa'aatii 12:40tti hojjechaan oola. Itti gammadeen hojjedha. Seera mataa koon qaba. Anaaf biiroo kooti. Bakka hojii kooti. Sammuu koo amansiisee gadi jedhee hojjechuu akkan qabu sammuu kootti himeera. Abdii akka hin kutanneen amane. Hojii gaafan dhabu liistiroo hojjechuu akkan qabu ofin amansiise. Kun gara kaayyootti na galcha jedheen yaada. Cimsee hojjechaan jira. Kana booda waan kanarraa fooyya'aa hojjechuu yoon barbaade gara faashinii kanaattiin waan hin gorudha. Ogummaan keenya kana waliin waan wal qabatuuf
maashina tokko bitee gara sanaa deemuun koo hin oolu. Walixaa aanaa tokko kutaayee gandi qimbi jedhamtuutti dhalatanii guddatan. Isaan amma maanguddoo 50 keessa jiran. Ilmaan 8 turatanii akaakayyuu 3 argan. Obbo Dalasa Moggaasaa abbaa obbo Bitimaa yoo ta'an bardargaggummaa isaatti haadha obbo Bitimaan dura bultii ijaarratee ture. Seena kan garuu isaaniin ala ijoolleen isaanii yeroo dhiyootti hin beekan. Obbo Bitimaan mucaa hangafa waan ta'aniif abbaan isaanii iccitii waggoota dheeraa fi gara isaaniitti qabatanii turan itti dabarsa. Waan abbaan isaa itti himee fi akka obboleessitti argate maatii olaanaatti hime. Otoo omaanutti nimne gaafa dulloomanii waggaa 100tti du'anii gaafa qabanii jedhanii ilma koo ani jedhan iddan dhaladhee cubbuu tokkichaan hojjadhee naan jiru akka hiriyaatti wajjin haasofna jennaan maal hojjettanii abbaa jedheen gaafadhe jennaan calqaba qeerrummaa kootiin gaafan fuudhu intala obboolee uumaye warra daseedhaan fuudhe intalli suni gaafa baatu wal dhabne malee otum jaalalaan jirru wal dhabne baate garuu garaashii duwwaan baane coraan kun beeka ilmoon immoo akkun keeti ija kootiin hin argine hin barbaanne injira indu'e diimaadhaa gurraachaan beeku isa kana yaa Bitimaa naa barbaadiyati naan jedhu maal amma yoo namaa nutti mudiddanii jedheen gaafatte yoon hime yoon dubbatte ciqiciqiin yookiin duratti namatti kaasa yookiin immoo ilmoonni iddoo lamaa walitti dhufte iddoo walii galtee hin argamu kanaa jedheetanii isin dhoksee ati garuu barbaadi naan jedhu akkamittan barbaada abbaa koo jedheen akka gootu jedhan eeshiin jedheen maqaan ishii badhaatu jedhamti aanaa tokkee kuttaayee keessa bakka akkanaatti ganda akkanaatti heerumtee jirti iddoo sana dhaqiitii iddoo sana jiraachuu ishii bartee filmi ishiin namni ishiin hangafa deesse dhiira moo dubara jedhii gaafadhu naan jedhan idda kana barteen boodatti dhaqqee ijaan argita akkasitti naa barbaadii naan jedhan tole jedhee barbaacha jalqabee isaan kanatti natti manii ji'aatti du'a gaafan dhaqu dhaqee ilaalee qee baree akkan gaafadhu fakkittaan ittiin gaafadhu wallaalee sodaadhee bilbila isaa barbaade bilbila argadhee sin barbaada dhimma akkanaati jennaan ateen jennaan maqaa kottime annamma akkanaayyuu hin beeku maal wajjin naa bilbilte maal wajjin sirraa barbaada maal irraa barbaadda naan jedhee deebi'ee sossobee kadhadhee maana didee maali na ajjeesuu barbaadde moo ati nama waan dhagootu maalan beekaayyaan sitti dhufa jennaan lakki gabaa gudar keessattan guyyaa ixa du'aa naaf kottu sin jedha gabaan biyya keenya anaa tokkee kuttaa'ee magaalaa gudar keessa gabaa ixa du'aa dhaabata gaba kanaaf gaafa akkanaa naa kottu sin jedhe sin ajjeesaayi jedhee gaafatte sana booddee nan argadhee karaa haadha isaatii warra sirtaanin itti madde hiriyaa koo tokko inni naa bilbilee naawamee teenyee inaasofne memmeyaati keessa waan isinitti man jira jennaan lakkanumaan dhageenye ani haadha kooyyuun beeku kan na guddise akka kooti akaakayyuun kon dhaladhe waggaa 7tti du'anii iddammoo isaan du'anii haati koos abbaan koos anaaf akka okooti haadha kooyyuu yoo beeke wajjiniin bada waan naan jedhaniif idda siinaaf gala adaadaa keetii obboleetti abbaa keetiiti naan jedhaniiti ishii na barsiisanii ani kanarraa yoo toon hin beekne akkanumattan guddadhe akkanumattan taa'ee jedha nu yaan eegummaa afaan si barbaade haadha dulloomte jiruu miti dhiigdi koo kun dhiigda abbaa kootii alaxxafuun qabu ati amma jennaan anoo kana booda maaliif na barbaaddu lafan barbaadu nama lafatti galuudha qophaa'e nama du'uu qophaa'e lafan barbaadaatti lafan barbaadu lafan sii keessa yoo jettan lafan barbaadu anuu gar lafaa ta'uufi maaliif na barbaaddanii amma maal raajjattanii harraajin dhaqne jecha abbaa kootiiti kan si barbaade lammiin akka ijoolleen wal arginu ijoollee kee nan barbaade sis nan barbaade jennaan maatiidhaanis nan qaba obbolaa nan qaba nan mari'adheetanis itti deebi'aa nan jedhe mari'atanii beellama qabatanii obboleessi ofii fudhatee dhufe saqidisu garaadha isaatiitti bahe maali jedhanii gaafan dhufee seenaa kanaanis akkatti nu obboleessi bo'e nuyi nu galuu dide kaleessumayyuu eessummaan keenya nu lachuu fuqita isaaf hin dhommoqanii sa'ee boodaan darbatu maaliifi jedheen gaafate gahee haadha keenyaa isatu fudhatee lafa kanarra waan qabu gahee haadha keenyaa dhaqee irraa hirmate inni kun warri kanamtuun hirmanne innis immoo gahee haadha isaatii sana gubbaarratti ijaarratee taa'ee jedhe yoo namni lolee namni ittiin birmatu yoo sargii baase namni wajjiniin dhaabatee hin gaggeessu nuti asii bahee lafa sa'aatii 4 deemnee wajjiniin dhaaban achitti nama hiyyeessa godhanii nama ilmoo hin qabne nama zarii hin qabne godhanii akkana godhani dubbiin kun dhuguma nutti fakkaateera maali gimbiitti immoo nenne yeromne achiin bahe jechuu nutti himu dhimma kana garwaati keenya nu dhoksite nutti himne eegammoo amma ilaaltanii yoo isin ta'a jettan waan obboleessi keenya obboleessa keessan hin taaneef lammii argate hin jiru nuyi nu quuqeera amma nu wagan isaa argamee otoo inni hin duune argamuusaa nutuu taasisaadha nutuu maaliif jennee warreessummaan keenya dhaloota haadha keenyaa taarree turre kuni waan wal gaafatan hin qabu ijoollee walaa baranii walitti dhufanii isinis wal baraa walitti dhufanaan jiru sana booda deebinee beellamas qaqqabannee yoo fakkaataa ta'e yookiin namni haadhatti ba'a yookiin abbaatti ba'a yoo ilaalu namni kun fakkaattii abbaa kootii barruunsaa barruu abbaa kootii nyaarri isaa nyaara abbaa kootii ijji isaa ija abbaa kootii konkonni isaa konkon abbaa kootii miilli isaa miila abbaa kootiiti qulqulleesse ilaale hamane jaaladhe egaa ani kana booda sin barbaada ijoollee keenaasitti naa koottu anu nama 20 waggaa nama ijoollee akaakayyuu qofa nama 27 qaqqabee naan jedhe nama 27 egaa kana dhabuu jechuun anaaf du'a abbaa koo moo waan
isaan jaaladhu jechi isaan afatti namne ani argadhe jedheen sira baasee guula waameen yaantuu waameen obbolaa koo iddoo biraa jiran waameen ijoollee obbolaa kootii waameen ijoollee koo waameen akka hilma har arganne akka nama bakka amma dhalatee eenyu jedhee sinnee teessifnee dirriba calqaba hilmi hangafa nu anamma hangafa naan jedhan malee hangafti isa hingatan malee hangafti isa duudhaan Oromoo jallachuu akka hin qabne margatti kennine muudaa muunee dirribatti uwwifnee obboleettii isaa immoo bukkee keenye balleessaa abbaan keenya balleesse miidhaadha keessanirraan gahe dhugaa qabdiyaati keessan ilma obboleessa keenya kana gafe abbaan keenya nuti immoo barbaanne arganneer barbaade yeroo natti dhaamaniiru dhaamsa isaanii galmaan gahe argadhe naa dhuftanii baga nagaan naa dhufte atis immoo otoo ati keessan jiraat haadha keessan dirriba uffata ati bakka haadha keetii bu'i dhugaa jiru ani nan baas dirriba na uffat jedheen teessiseen dirriba ishiittis uwwiseen obboleessa koottis uwwifnee bulaa koofaan eebbifnee